harkaa fuudhisa baallii gadaa Oromoo Booranaa laalchisee isinii dhiyeessaa jirru qabiyyee garagaraa irratti xiyyeeffachuun buttee dhaaburraa kaasnee haga arraatti hagam hordoftanii jirtu laata. Dansa kutaa irraa keessatti baallii walitti kennisiisnee kan itti aanu waaqni ittiin nu gahinnaa jennee beellamachuuf jennaam. Qophii keenya torbee darbeetiin maalummaa dhibaayyuu warra gadooma obbaafatee fi dhaamsa dhibaayyuun dhaammatan isinitti himne. Dhibaayyuun guyyaa 3 bahan jennee jirraam. Gaafa guyyaa 3ffaan dhibaayyuu obbaafatanii gara mana isaaniitti deebi'an. Haaluma kanaan halkan kana sirna raawwatan qaban. Horiin galtee hunduu guyyoota 3 kana ganama haga galgalaatti waan moonaa dhibaayyuutti eebbaaf kadhannaan sirna waaqeffannaarra turaniif dadhabaniiru. Garuu immoo aadaa kana dadhabanii irraa hin ta'ani. Yaa'ii gadaa arbooraa, yaa'ii gadaa wattuu fi yaa'ii gadaa koonnituu walirraa faffagaatanii qubataniiru. Bakki bultii keenya immoo mataa gafarsaatiin halkan kana sa'a 8 dura yaa tokko filannee bira ga'uudhaaf murteeffanneerra. Nutis aadaa kana barree barsiisuuf aarsaa nurraa barbaachisu kaffaluudhaaf qophoofneerra. Wal kaasnee. Asabelo, Kuramelo, Kuramelo, Karan manipagada esa, Dakengal masaj. Meeshaalee waraabbii keenyaa fi meeshaalee barbaachisan konkolaataa keenyatti fe'anneem. Garayaa arboora guutuu ol gabbisaatti fuula deeffannee ariitiidhaan imala keenyatti fufneem. Kuramelo, Kuramelo, Karan manipagada esa, Dakengal masaj jabisa, Ta esena safabaresa. Saatiin itti deemsa eegalle saatii 8 yoo ta'u, saatii 8tiif walakkaatti qe'ee yookaan immoo ollaa arbooraa kan guyyoo gobbaa bira geenye. Saatiin itti ollaa guyyoo gobbaa bira geenye yeroo namni hundi hirriba harkaa qabuudhaan caasaan nageenyaa sirna gadaa garuu halkanii guyyaa waan hojjetaniif yeroo dheeraa isaan waliin turuu keenyaaf wal barreerra. Kuramelo, Karan manipagada esa, Dakengal masaj jabisa, Ta esena safabaresa. Fallana jabadika tugurgur. Rakkoo tokko malee gara ollaa guyyoo gobbaatti ol seennem. Akkuma seennee daqiiqa muraasa turreen bokkuun ka'ee dhibaayyuun kaa lolaa facaafadhaa jedheem. Dhibaayyuu lolaa facaafadhaa! Dhibaayyuu lolaa facaafadhaa! Dhibaayyuu lolaa facaafadhaa! Yaa'ii gadaa 3 Booranaa waggoottan 8 darbaniidhaaf hojii gama bulchiisaa akkasumas aadaa qajeelchaa dhufee xumurarra gaheetii jira.
yeroon sirna kan hordofuudhaaf naannoo kanatti argame jechaadha. Guyyoota salgan darbaniif galma dhaadhaamsaa ijaaranii dhaadhaamsaa akkasumas immoo dhibaayyuu guyyaa sadiidhaaf erga ba'anii booda xumura irratti korma miingaatu qalama. Korma miingaa kana qaluudhaan duratti immoo guyyaa sadan darbaniif dhibaayyuu yeroo ba'aa turanitti bishaan qaama isaaniitti hin bu'u akkasumas immoo dhadhaa muuddatanii ba'aniitu dhibaafachaa turanii. Kanaaf sa'aatii kanarratti ka'anii dhagna isaanii dhiqachuudhaan lola facaafatu. Kanaaf bokkuun ka'ee moonaa abbaa gadaa keessa dhaabbachuudhaan warri yaa'aa kaatii lola facaafadhaa jechuudhaan kan inni lallabu jechaadha. Abbaan warraa yaa'aa kana dhibaayyuu ba'an hundi dhagna dhiqatanii lallaba lammaffaa korma miingaa mosonsoruu eeggachaa jiru. Otamin gari rada. Otamin gari rada. Kottaatii korma miingaa qaladhaa jechuudhaan kan lallabutaa jechaadha. Egaa akkuma amma ilaalaa jirtan galma abbaa gadaa guyyoo gobbaa kan dhaadhaamsaatiif ijaarame fuulduratti kan nuti argamnu. Haga danda'ametti sagalee ol kaasee lallabaam meeshaalee sagalee guddistuu yookaan teekinooloojii biraa fayyadamuu wallaalanii osoo hin taane aadaan kun akka hin makamne waan dhalootaan waadaa waliigalaa dhufaniifim. Waan waggoota 60 dura fayyadamaa turanitti waan haaraa dabaluun aadaa miti. Akkuma lallaba kana dhaga'aniin namuu manatti osoo hin hafin daqiiqaa muraasa keessatti moonaa abbaa gadaatti wal gahan hundi isaanii wal ga'uu isaanii mirkaneeffatanii korma miingaa areerratanii musonsoran. Hayo minga kana waan jila qara hojjettee ta'anii obbaafachuuni aqara godde bir dabarte eegi goddeetiin galma godde bir dabarte dhabaa eegi baatee bir dabarte dhibaayyuu eegi hojjetteetiin dabarte wanni eegi xumuraa miingaa kan miingaan kun hiikkaan isaa ammoo jinsun cufa obbaafachuun isaa saatii hoonaatti barraaqa boru barraaq bisaan dhiqataniitiin aqaraa kasaatti hin ba'an kasaa harkaan tun ammoo ammoo bitti baanee arirrachuun kanaafu jinsun obbaafatan jedhaniitiin qood milkii kaayoolleef saag aqara itti baanillee hin tuqan harkaallee hin qabatanii tanaafu amma jila obbaafachuun kenna aadaa tanaan obbaafatanii ag dhaloota namaa ag dhaloota kenna abooranaa tanaan hojjetaa ture. Gadoomi kennan waan galma gaheefi ammiin gaqallaa bordiyaan korma baate jilaa enna wanni jiltanan xumuramte wanni wonnummaan jilgan saddeet hojjannu wanni gadooma korma baate jilaatiin bor xumuramte jechuudha. Jiltan keessa ammoo dadhabbinni ado jiraate gisee ganni kee ture nama duun gan dheeraa jira haa ta'u aadaa sun ammoo bakka sanaan gaaniiti sirni kan ammoo dabarsanii biyya kennuunu waan tokko sirni kan ganna gan ga'u ganni saddeetiin wanni yoo xiqqees gan 32 fi olii nam ture jira. Baree boromtaa ganamaan kaanii korma obbaatii jalaa qaluuf qophaa'an ollaa keessaa fagaatanii adeemuun aadaadhaam. Dubartiin keessa hin jirtu dhiiri callaa qalaa kanaafu baasa ammoo achitti siillee manumsiiti baasanii malee waan dhiirti qaltuuf obbaatiin tuni qaayee durii kennataniif illeetti armirraa arganii tanaaf qaayee baasanii dubartii ijoollee keessaa gabbaasanii namni dhiira namni yaa'uu danda'a cufu namni fayyaa qaba abbaan warraan nagaa qaba cufaafuu kadhatan ka warra jirullee num kadhatanii akkanatti adda baasaniitiin qaluu danda'anii fi korma obbaatii jilaate korma warra keessatti hin qalan. Kan korma kana qalu warra dhibaayyuu irratti hirmaataniim ijoolleef dubartii qeetti dhiisanii adeeman bakki kormi kun itti mosonsoramullee iddoo qulqulluu booranni wayyoomsatti taa'am sababni
waaqa nagaan gooroo marmaarsee asiin gaheef galata galchan waan ta'eef. هاي 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 وقدايا قدايا سلام بمرت سلورج انجرج كارو ابسوج شرسي ترارسي دولو انا بقى فايف فايف لكن المساجد جبيسة تائسنا سبب الريسة gar waaqaalle waaqilleen ta'u namaa dhaga gar namaallee dhaamatanii gar sa'aatii dhaamatanii gar diqqaatii dhaamatanii gar guddaatii dhaamatan dhaamsuun amma baatiin ammoo jilsuni qorma baatii jilaadha namni kun qorma baatii jilaa hagalma dhaawaa dhaamsaadha kanaafu akkana baasanii qalanii ayyuma kalalleen bahee ariirrate jilcuuf obbaafanne dhaamsuuf dhaamanne waaqin nuu dhagahu lafti nuu dhageettu lafteen nagaa nuu kennitu suba bokkaa nuu kennitu akkasiin dhaamatan tanaafu qorma baatii jilaadha qorma baatii jila galma dhaawaa dhaamsaati tanaaf hardha iddoon isatun umuri irraa kennaniifi kabaja aadaallee obbaatii jilaallee jila obbaafatanii akkanaan mukkan jalatti amma eebbisaniitiin dhiigan qabanii uchuun buusanii waaqa kadhatanii nagaa kadhatanii rooba kadhataniitiin uffaltiin tana tanaanii qixxee wakki odabul akka nagaan goorogan saddeeti marmaare nagaan bokkuu daduu nu dhaabsi nagaan ayuuban nu galchi fula jirri cufan nagaan qixxee nu marmaarsedanii akkanaan dhaamatanii qormi obbaatii jila kan. Kana booda baallii kennutu hafeem aangoon kun maaf sirna gadaa keessatti namatti hin minyoomnee laata kennuuf maaf itti cinqamuu dhaban maaf gammachuun ofirraa kennuuf si'atan abbaa gadaa guyyoo gobbaa bulee gaafannem. Sirni bulmaata biyyaa kun gammachuu fedha kaayinne sun tiri jira mufiin fedhu waldhabbiin fedhu araara fedhu qabbaan fedhu sunii waaqi namaa rooba suniin kaayoon namaa dhufti sunii barbaachis malee waldhabbiin uumamtiddu kanaafuu immoo namni ganna gaaddee dhabnee ni jenna wanni waan guyyaa jira halkaniin ofirraa kenninaayin ulfin maan adaraa nagaan geetta sir jirtu saatiin bonoon jirti saatiin rakkoon jirti saatiin dhiban jirti saatiin waraanan jirti tun cufaan gadoon ebelu wanni sun taateedhan yoo gadoonni sun nagaa callaa horatellee gaafa ebelu akkan gadaa roobaa nagaa tan arganneedhani burillee sun seenan si dabrillee sun kanaafuu waan nagaan gaa itti dadhabdu malee kennuuf ittiin cinqamtu kennuuf itti gammaddu malee ittiin aartu ba'uun waas dadhabsiifteef namsin rafuun feetu malee awwaliin taa'ee iddoo qabadhee taa sulxaanla argadhee wanni gammachuu tana namni biqooduu hin danda'uu miti sirni kan kadhalootallee irratti sun seerillee hin daangeessa abbaan fedhaa gifedhe quufaan waan fedhaa argatu quufaan waan fedha keessa jiraatu ganni kan kega giddi kenniti giddi jaalala nagaa walii eebbisu nadabri waan cufaan hormaatu bultuun kaayoo bultuun waliin bulledhan namni waliin qixxee bula kanaafu waan itti gammannu malee wanni itti iddoo laa arganne gadoom keen kan arganne waan guddoo arganne biyya kennuu hin dandeenye hin jirtu gammachuun ofirra horaa bulaa qoota nurra fuudhachuu fe'e. Kanaan jila hunda obbaafatanii baallii kennuuf galma dhawaadhaamsaa ijaaran sana onsanii gara ardaa badhaasaatti sirriiqan. Nutis isaan waliin godaansa keenya itti fufneem. Aadaa kana waraabbachuudhaaf kan isaan waliin oollee bulu isaan ibeeram akka raajeffannaattis nu laalaa jiran. Warri kun maaliif yeroo mara nu gula yookaan nu faana yaa'anii jecha jedhu gaafachaa adeeman. Warri maani kan nu jaalana hagum jirnu gulaani maani warri nulleen godhaana eeyyeen isin faana oollee bullee aadaa kana barannam dadhabbii keessan addunyaatti beeksisna jennee nutis godaansa keenya isaan waliin daandii dheeraa lukaan itti fufneem. Ganama barii guutoo ol gabbisaa irraa kaanee waaree ardaa badhaasaatti baaneem isaanuma waliin qubannee qubsiifnee yaa'ee gadaa sadanuu godaansa wal fakkaatu geggeessan qubatanii guyyoota muraasaan booda baallii nagaan walitti dabarsan. Guddoo milkoomne milkii kaayoonni walirraa fuune walit kennine biyyaalleef amba uummata kanaallee fi kaayoof milkiin
nur qabdee nu qabdeetini itti milkoomneetini gaaromneetini aadaa sun guutanneedha. Maqaan kiyya Bu'uura Jaarsoo jedhani amma har'a jalqabee abbaan gadaa Booranana baallillee nagayaan walitti kenninee jirra. Abbaan gadaa guyyoo qobbaa nagayaan na kennee jira. Nagaa walitti kennu. Yoo kennin immoo akkasuma ta'enneetiin baalli callaa kennuu miti. Uummata walitti kennan jechuudha. Adara uummata kennan jechuudha. Uummata sun ammoo kaayoo fi jaalaltiisa waan bareedaa jechuudha. Waan argammachuun har'in ooltu warri sun akka walitti kennu sun akkamitti ilaalama akkamitti gammadaa biyya addunyaallee ni caqafte jechuudha. Nulleen ammoo akka nurra caqasan sun barbaanne jechuudha. Waan cufaan eebbifne obboleessi kennaaf waan kennuuf sirni dimokiraasiillee keessa waan mirgi namaa taateef nummoo haamuuf hin qabne gammachuun taphaan quufaan koblaan jaalalaan fedhiin eebbifne waan cufna dabrii jedhan. Duraan dursee uummata Oromoo hundaanuu baga sirna harkaa wal fuudhinsi baallii gadaa Booranaa gadaa 71 sangayeedha. Oromoo maraan baga gammaddaniidha. Wanni akka dhaamsaatti immoo dabarfadhu. Uummanni Oromoo kallattii abranuu ka jiraatu baaf yaalleen baaf kibbaalleen nagayaan akka jiraatu nagaa labsaa misooma labsaa tokkummaa labsaaf. Dhaamsi nu qabnu akkuma beekamutti sirni dimokiraasii aadaa taana. Aadaa mul'isuun saba kan cufu mul'isu. Sirni aadaa kun ammoo walqixxe. Dubartii walqixxe, dargaggoo walqixxe, jaarsa walqixxe. Armi keessatti rakkataa yoo jiraatu gargaaru, aadaa duudhaalee aadaa jabeessu, biyyi walqixxeetti ilaalu, uummata Oromootiif fayyadamu. Uummata kanaafuu kennaniitiin aadaa isaanii birejjanii eenyu aadaan duraa hanqinni qabdii fuula isiin itti hafte eessa soquu danda'anii eessa bu'uurii bir jiraa eenyu bira taftee hambaa fuula isiin itti hafte wal makanii wal deeggaraniitiin akka kennaniifidha. Warraallee hoo kalee itti kennullee saba cufsanti kennu Oromoo cufsanti kennu biyya addunyaa santi kennu biyyaa waliin bula hormaati biyyi dabra bultum waliin bulla nagaa biyyi dabra. Kaayoo biyyi dabra milki biyyi dabra saba Oromootiif dhaabbadhaa akka sabi kennammoo wallagayeetiin fuulduraallee fi hamba akkanaa ka dhalataa dhufulleetti dabarsuu jedheetiin kennaaf. Tan irraatti durii akkanuma aadaan Oromootuun beekamtitti guutuu hin qabdu. Aguma naannoo Oromiyaa callaatti beeka. Harri immoo akka caarraa ta'ee guddattee dagaaddee UNESCO galmooftee jirti. UNESCO galmaa'uun isii caarraa guddaa aadaa tan immoo akka isiin hin banne taasisuu fi diqqa keenya itti barsiifannee guddaa keenya itti gorsine aadaan tun akka isiin hin banne hin taasisu. Kan barnootaallee namni aadaa tan dur deemu adulaan jaan abarattu jedhanii gumii gaayoo gumii gada gumii gubbaa dabarsanii jiran. Armaan duubatti adulaan jaan cuftunu abaratti taati aadaa tan dur deemu taati. Isanillee galatooma waan kan cufa raabdaniitiin seenaa hedduu kee waliin dabarsine eegi gaalmudaa waccabajjii qabne. Eegi sun akkanum waliin jirra artiis ammoo dhuftaniitiin har'a macarrasha guyyaa aangoo aadaa waliin dhaamanne kenninullee amma irra deebitaniitiin gaafatan irra deebi'ee maqaa waaqaalleen galatooma saniin jedha galatooma. Horaa bulaa deebanam. Asaabaloo guramaloo nakengal masaaja jabeessa taa'e seenaa saba barree.